نرجع سنيقالي guys كاكنا جراتشو دندي نمني أورمو چالان تكادا چالاني مال أورمو قولي مال قونا بريد أبنا ورجو جراتشو دندي أكسيمدي كأرنا لالو وصنتاني كبرو لالو تنرجع كبرو چالا يور أورمو مان قولين برو ركوتن خيسابي أورمو واقول يو كابرتي بك قداتك جي أورمو فيدو دندي يو أمري فاتشيستان جي مساخن بري سبورت قروباتن أكام من سمونسا هجافوت وننسا قجبت أورمو ننجالت سامنيكي يكون ننهدودو نبرن دابت نبيخ جيفترو دون داني بيخ إنيو كسبورت نما قدو نبيكا إنيو كجيفتي خنو اللي نبيكا نما داني بيخ جتشو كنافي جولين تيني جتشو جولين أورمو دا mucaa kanarraa ina fina adaraa oromoo maaysin jeetiin jirani dhugaa rabbii irraa na fina bira dhaabbadha guyyaa sabti ollee galgala qaba akka Itoophiyaa sa'a 47 akka irraa jechuudha sinigalee irraa na fina dirqama oromummaati ani sobboleessa kootii miti ummaan tiyanaaf hin dhalle hin beeku ani takka isa dubbiseen beeku wallahi laazim dubbiseen beeku ani meediyaa irratti hin arga isa leef kunoo dhengaddaan fooloo deebise ani sababa inni jolleen oromoo jirtani kutaan biraan irra wal jaaraa jira jolleen teenya taarar geenyu faa jira mee warri giiftaraa tokko naa barreessaa jetti fiidiyoo isaa namni isheen irra godheetiin arkee wallahi billahi guyyaa sadii duraan fooloo deebiseefani kalee miti dhengadda hin beeku takkaa dubbiseen beeku ani rabbiitu nu arragaadha garuu nadhageeme wanni isarra dubbatamus nadhageeme fiidiyoon inni waraabe sanilleen natti dhageeme caalaa nuuree bira hin dhaabbatina giiftaroonni tokko biran dhaqina ililliitiin kannina taattaabii hin godhinaaf caalaa bira hin dhaabbatina jaanii fiidiyoo irratti dalagamteen argean yeroo kana mucaan kun giiftaroonni kutaa akkanaan dhaqinaa sanuu jaan giiftaroonni oromoo kutaan qabu gandan qabu giiftaroonni keenya jallaa diriira bira dhaqanii dhaabbatan yoo akka wanti namni beeku sodaatan kan namni beekne dhaqanii sappoorti nama godhan inaawaa kabajaa oromummaa inaawaa jaalala saba kanaa qabaachuu nuti takka ijoollee teengatan wal jaartee abalu bira dhaabbatina geemaa baluun tabsisina yettee namarra qabattu hin jirtu hin dhageenya nuti ani akkuma nje ammas ninja boruus ninja durriyyeen ganda keenya waan irraa dubbattuuf waan dubbattu beekti an dhugaan isinitti hima bara awwanni adeemsa sobuun jirtu iyyaalota ni qabna nuti kutaan kamuu ni qaba iyyaalota bira kutee baala geellee qaba kutaan hundinuu garuu iyyaalotiin teenya sammuu qabdi waan sabaatiin hin qostu waan hawaasummaatiin hin qostu waan hamilee nama cabsuun hin qostu just bakka fataa waanuma hawaasnitti bashannanutti qoflu gootii dubbatti malee meediyaa kanarratti barni hordofna dubbachuu baannus ni hordofna garuu wanni caalaa nuuree irratti amma dubbatamaa jiru hedduu hamilee nama cabsa hedduullee nama aarsa hedduullee miira keessa nama galcha hedduullee nama dhageema isinii galee kanaafi torbaan takka qabna jechuu arrarraa kaanee guyyaa sabtii akka arraa galgala sa'a kana dura sa'a lama jechuudha jibriin yoo wal gargaartee arba'iiti akkuma oromoon jette sanitti ammaan itti qophaaf namuu waan dandeessan kan giiftii bitachuu hin dandeenye kan jaalalaa caalaa qabdan giiftaroota qunnama yoo waan biraa dhabde mubaarak musammaa qunnama yookaan immoo kun ijoollee teenya bakka geessuun qabu mubaarak yoo qunnamtanillee because giiftii bitee ni kanna jechuu barbaadeeti yani namoota fiidiyoon dalage jalatti nasraa giiftii bitachuu hin dandeenyu maallaqa ni qabna jettanii hedduun koomentii naa gootan argeetiin jiranii fiidiyoon isaa dalage jalatti nama giiftara ta'uu danda'u barbaada giiftararti maallaqa ergaadha sappoorti godha ijoolleen keenya ka oromoo ka kutaa kamii to'aa ta'u kan biyyaalaa keessa jirta warri immoo rabbiin duraan giiftara isin godhe mucaa kanarraa laaccenutina maaliif fi koofiyaa dhibbata kan hineef irraa nafina mootii koosii harkeen jira irraa nafina isinii galee garuu baalageen jechuu kamitti bitannaa nuti maaliif nasraa wallahi sabbona dhage eenyu dubbistan gaara mul'ataa ol kuma qabdanii mi gaara mul'ataa faa dubbisa yookaan immoo abbaa biyyaa faa barbaadaa dubbisa joollee warra giiftara ta'an dalagaa godhadhaa sabbona mucaan kun isin jalatti moomin wallahi mucaan kun isin jalatti moomuun qabu
ani miira keessaan gale natti dhaga'ame an namni hundi yoo caalaa nuuree isin jalatti mo'ame bakkatti dubbattaniin qabdan akkatti afaan ol qabdan afaan baastanii dubbattaniin qabdan ani viidiyoo fokkottuun dhaga'e haasawa akkanaa fi akkasi jechuu baadhus viidiyoo fokkottuun dhaga'e meediyaa kanarratti wanni gabbaasee na dubbise isaanii ani fadhu Harargee haa ta'u mucayyoo Harargee ta'e fadhu Arsiita Arsiidhaaf Harargee sagaleen taatu Arsiin Harargeef sagaleen taatu Arsii fi Harargeen obboleeyyan ilmaan adeerraniiti rakkoo fi bal'oo dhuftu nuti wajji qaba garuu immoo durriyyeen meediyaa kanarra olii gad deemtu ilillii takkaa miti kan taaptaabii takka hin qabne dhuftee ummata kana waliin dha'uu feeti yeroo hunda wal afaan kaayuu feeti walitti hin bu'u sabni kun isin jecha walitti hin bu'u giiftarri Arsiilleen kan ifiin ana jedhaqee yoo caalaa sappoortiin godhin tuujaana laala warri waan akkasii dubbattan san warri giiftarri Arsii maqaa baaseetiin dubbadha giiftarri Arsiidhaa caalaa nuuree sappoortii hin godhin warri jettan san yoo giiftarri Arsii kan ifiin ana jedhaqee caalaa sappoortiin godhin ni laalta afaan keessan dikhaaree yoo lafatti nafin Arsiin barumata gantuudhaa miti Arsiin barumata seenaa qabu Arsiin bar namoota waan bar seenaa gurguddaa wajjin qabanii bara Harargee fi Arsiin inumaa isin meediyaa irra deddeemtanii siigalee duudaa garaa Harargee fi Arsii walii godhuu neevar hin jiru kun hin jiru hin fudhannu isinirraa hin fudhannu nuti hawaasni bal'aan warri saba kanaa jiraatu Arsii fi Harargeen agartanii miti ija mirgaa tana walitti malee ija bitaatii fi mirgaatii mitillee walitti ija mirgaa tana giiftarri Arsii caalaa sappoortiin godhinaa warri jettan san mee giiftarri Arsii isin dhaggeeffatee caalaa sappoortii godhuu dhabuugaa hogguusan bakka jirtaniif laaltanii yoommoo giiftaroonni Arsii akkuma isin ergaa labsitan sanitti caalaa dhaqee sappoortii godhuu baate hogguusan durriyyootuma ganda kutaa fi amantaa waliin buusu kana Arsii hoogganaa jechuudha isin laallame isin laalla duraan dhugaa dubbachuuf dhaladhe ani abbaa fedhe jetteen cufatu feetiin dubbadhala abbaa fedhe ka sobaan deemu jeetiin akuuti jettuu fuularra godhee dubbadhaani ani Arsiillee waan hin abdii irraa qabuuf hin dubbadha Harargeellee waan hin abdii irraa qabuuf hin dubbadha sinii galee hin dandeessan Shawaalleen akkasuma Walloof Wallaggaanis akkasuma Jimmaanis akkasuma nuti du'aa jiruu waliin qabna Arsii fi Harargeen akkasuma kutaa kudha takka wanni adda baasun jirtu warri sooshaal miidiyaa kutaa kudha tokko addaan nu baasuun danda'u illuunii fi gosti faamiliin takkaa giiftarummaan adda baanii hin beekan gaafa hafarsoon taphate giiftarri gosti faamilii guddaan dhufeeti illuu hafarsaa taphachiisee yoo agartanii jiraattan gurratti isin calaa'u giiftarri gosti faamilii Saadiqee Abdallaa dhufee hafarsaa taphachiise giiftarri warra akkasiiti Markoos Taasisaa dhufee hafarsaa taphachiise giiftarri warra akkasii summii hin qabne sanii quba qabaadha isin warri waa'ee giiftaraan beeyne waa'ee oromummaan beeyne gatii namaan beeyne waan feetan laaquu dandeessan waan feetan dubbachuu dandeessan akka dhiiraattiin isinit dubbadha caalaa nuuree hamilee cabsuuf mucaa xiqqaa kana dhabamsiisuudhaaf rifachiisuu hin dandeessan oromummaaf ijoolleen sappoortii goot isinitti himeetiin jira sila akka lola guddaa bu'een Markoos Taasisaa dhufee hafarsaa sappoortiin godhuu ture dhaggeeffadha caalaan nama sagalee qabuumi nama waan hamtuu takka dubbatu miti caljee nama jiraatu fiidiyoo isaa guutuu laaleetiin jira isinii galee kanaaf caalaa bira giiftarri kutaa kudha tokko ni dhaabbata ijoolleen sii koomandota giiftar taatelleen takka caalaa nuuraarraa naftu inshallah yoo caalaa nuuraarraa hafan ummata sooshaal miidiyaa kanaatu isin hoggana nuti ogguus hoggansa isinii kanninaawuka giiftarri ganta keenyaan dhaqinaa caalaa nuureetiif kajattan Arsii jechuun Harargee dhabbe biyyee nyaata Harargee jechuun Arsiidha waan akkanaa isinitti hin dhiisnu yoo akkana jenne bar akka waliin hin lolle ganda nu baasuu deemtan oromummaa addaan nu dhiquu deemtan jechuudha bar badaatu biyya balleessa fokkotaa biyya fokkisaa bar hoolota namni isin dhaggeeffatu hin jiru jas baale hin jiru namni isin dhaggeeffatu isinitti himeetiin jira ijoolleen
warri giiftii bitachuudhaan hin dandeenye maallaqa guyya duutanuu dhiistanii irraa haftanii walii kannaatii way bitadha caalaa bira dhaabbadha isinitti himaatiin jirala akka geema mubaarak musammaa guyyaa 5 qabdan arra malee isinitti himeetiin jira giiftaroonni keenyas waan dandeessanii bira dhaabbadha xiiqiin dammarra mi'ooyti nama aarsiti mucaanni boo'ee barboo ani wallahi hadheen gaddaan fooloo deebiseef kalee miti dheen gaddaan fooloo isaa deebiseef kalee miti dheen gadda guyyaa 3 jechuudha irratti hin beeku fiidiyoo inni boo'ee takkaan natti dhufe deebi'anii fiidiyoo isarra dalagan sheenarra godhe namni biraa sababa fiidiyoo isarra dubbatan namni biraa sheenna godhettiin caalaa sarchi godhee ilaalee fooloo deebiseef fooloo na godhee jira hin beeku ani caalaa nuureeti oromummaan kuni qaaliidha anna biratti abbaan feetan kopheen irra deema abbaan feetan waan feetan jaa an dhugaa dubbachuu irratti ani arraas boruus dantaa kiyya dhuunfaa kiyya namaatu ittiin na jibba yoon dhugaa kanarrarree nama biraa hin kabajaa dhaba yoon dhugaa kana dubbadhe namaatu na jibba jee jaalatamuudhaaf soban dubbadhu jibbansa kiyyaa wajjiniin kophaa kiyya jiraadha meediyaa guddaan maal naa godha yoon haqa hawaasaatiin dubbanne yoon dhugaan dubbanne maal na godha keessattuu nama sagalee hin qabne yoon sagalee hin taane maal godha yoon tiktookii foroorsii qabadhee ta'a itti booneetiin ta'a footoon itti kaa hagguun du'een hojii du'ama oromummaan dhiiga arsii fi harargeessin adda baastanii ijoolleen arsii akka jirtanii jiiddanii qotta guyyaa san xiqqaa guddaa wal kaastanii dhufanii taaptaa bakka godhan arguuf teessan warra tortorummaan guutame fi warra sabboonummaan guutame wal adda meediyaa kanarra